kaje namni ni amira keessa gala jechi san darbadde sababa dhafaate malee feeta sodaattee sodaa namni as dubbaa jiru tazzala jiru illee qabee kun jira waan san isinillee kuma qabdan arrabnara dhugaatti bolshaate dida juwar mamad facebook isaa qabu qabaate danda'u sodaadhu du'a si sodaadhu hidha si sodaadhu rabbii qofan sodaadhan waan rabbii keenya godhamna godhu abbaa fedhe sodaadhan dhuga sitti hima shayitaana jinni daldiyaafu sigaltee tanaafuu immoo dhugaan fada dhugaan na hidha dhugaan na baasa ammoo miira keessa galee jee gabbeellee oggusillee dhiifama gaafadhe hawaasa kiyya ballee isaanti jee viidiyoo waraabellee liifittillee dhiifama gaafadhe sun dabre sun ammoo fayyaa maaltu fide keedda irratti sii qabaga fayyaa wanni fidu ilmaan haadhaan ablama wallole haka abbaa haqaati haka muranii namni fayya dhugaan jirtu tana nuti oromoon dakkittiidha jaanii wanta akkasuma fiiganii baballeessan tun tuffii tan lammaffaa amma isin tanaa soddanii juwaar mammayyoo ijoollee tana qabee seeraan deleessuu baate akka laaqqatetti akka seenatti ganaa namni kanarra ol fixaa qabadhuu ta'e ani hin jenne dubbii ija. Okay. Seeraaf deleessuu qabaa jechuudha juwaar mammayyoo. Laala dubbii saluu kana dhiisii dhaabbadhu lakkii abbaan badii balleessi harki obsi boo maal taatan sisi maatu bira watti dhiisii ijoollee argeetu maal taatan. Wayi. Kolasa kuduraa. Laal harki waaqale san wallahi obboleessa keenya haati haadha teenya seeraan eleeffamuu qabdi. Namni dhugaan murre namaa miti beekaa ijoollee teenya. Maa anan taane lubbuuti yamaan taane seeraan dhalaa'uun qaba. Yoo dhugatti qalee jiraadhe yoo waan san kana jiraadhe dhalaa'uun qaba. Namni sun hundi harki waaqale harki waa badii balleesse seera kana feeta dhalaa'uu qaba irratti muramuu qaba haqaan silaa biyyi tana basmaa jira rakkoon hin jirtu basmaa addasi baasa basmaa gise kana goote gurbaarraa basmaa inni kaa nama qalameerraa basmaa inni kaa gise dheeytee harkaan qaqqabde hojiin teessitti ol baatee jechuun laaftu laala seerri biyyi tanaa gaarii hedduu gaarii seera Afrikaatii miti hedduu gaarii si galtee kaasi gartee seera abbaan seeralleen nama diinqaree sheekaasin mura zallamu. Tanaafuu na gammachiisan suudii jiraachuuf hedduu na gammachiisti si galtee ortodoksii natti murtu taakka jee ammallee amantii tokko jee amantii hin jenne seera Afrikaatii miti jechuu barbaadetti seera gaariidha. Obsa qabaa kiyya tanaafuu maaltu biyyi waan kana balleessa ganallee amala kutaa hundaa wajji namni wal lolu arsiidha dhugaa dubbachuudhaaf arsiin obboleen keenya tana kaaduu hin dandeenye rabbii wajjin kalaqe jallatanii diriiranii. Baalagee maqaa kutaa arsiitiin deemtu moo arsuma? Arsii miti baalagee jirta maqaa arsii maqaa dhaatee juwaar maabadii shaadana maqaa fachiiftu. Osoo ijoollee isa gaafa duraa if keessaa baasee hawaasni kun akkamitti baasuu danda'anii beektaa? Muqiima warra hiqaamaa qaburraan maallaqa ergatan hawaalaa. Osoo silaa baalagee sun bakka jirtu akkatti keessaa akka qooshaa gartee rifeensa qooshaa seenatti keessaa luqqaasanii dabarsanii kannanii gaafasan. Wallahi walloon hin dhumtu arsiin hin dhumtu hargeen hin dhumtu maal tokkos godhe dabarsanii laachuudha buudha nama ifirra roobuudha mee obboleessi kiyya waan takkan si gaafadha yoon jaarsa shanan eenyume anaa badii qabu isa jaarsa shanan sani anaa badii qaba jechuudha anaa haalaa fi amala hin qabnee jaama si galtee amma walloon ka dhaqee jiru arsi ka harargee tumu arsi ka jimma tumu arsi obboleeyyan kiyya haqarraa walii kaa malee dhugarraa wallahi haqa jala deemaa malee. Kuuleen mataan zaqamtu kuulee jalan deemina gizee hunda haqa jala deema haqaa si baasa rabbillee naqa jaalata namnillee naqa jaalata si galtee osoo arsii tana kalee ijoollee arsii baalagee kana achi nama cicciniintu tan itti muratanii obboleeyyan fi kanatti muratanii harargeenis arsiinis qabdeef keessaa baaftee ummata kana gartee seeraa dhaleessitee wallahi wanni kun hin dhufu namni hundi miira keessa galee badii keessa hin galu anuu kuulee silaa badii keessa galee miira keessa galee jechisan hin darbaddu jechuudha dhugan sitti hima Tukkas na godhee miira keessa galte ijoolleen arsii maarree kenna jechuu malee inuma kabadii balleessite walitti muran keenya osoo taatee akkanaaf keessaa luqqisanii kan lallaal kabadiin qabnu dabbaa badii godhuu falan keenya sun gamnummaadha malee gumnummaa miti arsii arargeen qabdii kasa keefiitti murachuu san dhiirummaadha dhugan sitti himanii hay duuba yoo namni keefii kana awwaallachaa deeme ammaatu keefii awwaallachaa jira obboleessa kiyyisin kuman qabdanii. Kaifi kana shamarree godhadhu shariyaa jijjiirradhu bootaa jijjiirradhu jedhanii mee wanta akkasii badhaasa gaafa hafarsoo bakka dalagatu dhaabisan ijoolleen Ameerikaa fi Kanaadaa irraa maallaqa lubbuustee mana kana seefi ta'e isaan turre
wallahi teessaa turte eenyu akkas godha ijoollee arsiiti kamaalla qoli buusee mana kana isee fi hin dalagatin haga dubbiin ture dagaltuu jee wajjiraachisaa ture duuba nama kanaatu haqa isa baaqeetiin barbaaddati haala kanaan nageenyi ganaan dhufa hidhufuun taa'u haala kanaan yoo haa inni qofa abbaa haa qarra muran qofa yoo ijoollee arsii qarra muranii badiin teessan isini kutaa hundaa wallalu jira wanni kun isinirraa fokkatattee sheekaa fi beekaa fi hayyuun keenya dhugaatti hime qofa yoo garuu korma lafa kaatanii kabarartaan taate namni garaa waliif fayyu hin jiru an tiyyaafillee hin jenne haati miskiin akka waa ta'ullee barbaadu miskiin akka fedhu haati hiyyeessaa akka boochuun fedhu namni amata 25 sillaffee si guddisi haayatee bo'uun qabdu wallahi laazim angama kiyyaan kulleen nallee qalanii yoo ijoolleen tun waliif fayyite nama jaalatu raayi garuu immoo haqa jala deemuu haqa walii murhuudha wallahi laazim dhumattee itti fufaa. Amma fakkeenyaaf yaaduma xiqqaa tokko yoo kannatan feesbuuka ta'uu baana xiqqishuma takka yaani. Mootummaa biyya kanaa sodaa fi mana keessa taa'u jira yoo wanni xiqqoo takka dubbadde yaani wayi onna baasa. Thank you Azim. Ma eenyu sol baasa maaf sodaatisa? Amma qaadaa naanaati dubbatin naanaati iddoo bagaa jirtaafitti dubbatin. Laalaan mijool. Dhage. Naanaa biyya bagaa jirta badaasaa kun takkaa dhageeffadhu badaasaa ilma adeera isaa asitti ajjeesanii dhageeffadhu ilma adeera isaa asitti ajjeesanii ani hin beeku jee. Innaa biyya bagaa sodaachuu keessa. Ittiin dubbatin naanaati. Jinni. Ani ganaafillee fuulduraafillee yoo harargeen dhugaa siin beene maala baaqi des keessaa goota qiyya. Wai, beeka isa harargee waan jaamu keessa. Ani Itoophiyaa kana booda Itoophiyaa faris. isin barama way waatanii nudoo isaadha akka arsin nudoo isaatanii nuti isin nudoo isin. No ani wallahi badaasaa fi deebisaa wallahi wabillahi tallahi ilmaan argee garaabaantu wallahi nan dho'isin oromoon kutaan kudha takka wallahi yakkamaan jinni hojaan irraan dalagu fagaattuun du'a malee mee bardu Haacaaluu Hundeessaa deebar goonni ajaa'iba sun jinni naynuu kana haolaa waa takka barnoota hin qabne dasbaa. Hudduu aadatee isanii dho'isa. Naanaati waan hawaasa waliin buusoo miti yoo yaada waan ibsatu taate yaada kana malee never waan hawaasaa fi hawaasa waliin tuqaa. Badhaasa amma wanti ishiin dubbatu deemtu kunu wayna miidha itti waan ishii miidhoo taate warraa walitti galu. No laal abbaan ibsa. Eenyu haadha isaatiin na miidhaan amma gamma keessaa hin utaalaa hookaman. No keessaan tolchisina dhaabbadha waan hawaasaa fi hawaasa waliin buusoo malee. Dhaggeeffadha warreen nama ajjeesisan keessaa guddina warra olii kan amma qaayyaamne ammallee oliin jeelaan akka fadha fayyadamu poolitikaadhaaf dubbiin tun. An biyya takka qaayyaamne amma. Warra olii kanarraa namni inni qabee ammaan jala bulchanii jira. Amma qaasaatiin illee yaame. Ni jira. Hunda isaanii kopha fuudhee Jawaar baantame Jawaar fuudhee kopha isaa fuudheetii barbaree keessa kaayee hudduu keessa suuqa baala kee kutaa hundaa. Nurraa nufa ajaa'ilee iyyuu jira amma. Namni tokko hidhamee. Hidhamee ni jira wallahi ni jira. Naamani. Hidhamee akkam yaani hidhamee akkam. Wayyaar nagaafad Jawaar kopha fuudhee barbaree keessa gargaggalchee baala kee kutaa hundaa. Badhaasa. Yaa Jawaar wallahi sin jeeni haydameen jiru jeeti dirree bahi. Injiru ofirraa kajiba itti maal waan hin beeku. Ilaallaa takka badhaasa dhugaan jirtu maal beektanii? Jawaar Mohaammed waan takka nan qabaa jeenan miidha jee ookee dhugaan miidhuu ni danda'a. Tanammoo namuu irratti walii galuu qabna. Harka namichaa dheeradha. Maafiyaa 20 caasaa mootummaa keessatti warreen paawara qaban beekaa gareen sun. Garee jajjabduudha beekaa. Ammallee maalummaa Jawaar barre jedhu kanaayyee. Garee humnaan ijaarte garee mootummaan itti fayyadamaa ture qangaa'ota beekaa irra guddaan isaanii. Garee san immoo takkacha caasaa ishii guutuu hundarraa buqqise. Humna qabdi beekaa gareen sun. Arra warri Jawaar poosti godhatu kun immoo irra guddaan ijoollee teenya miskiina beekaa. Ijoollee dalagattee maatii fi gargaartu. Ijoollee biyya arabaa keessa teessee biyyatti maatii fi mana irraa ijaartu maatii fi gargaartu obboleessa fi barsiiftu. Tana miidhuu ni danda'a. Turullee yeroo dheeraa keessatti miidhuu ni danda'a. Tana hin dhaaddatin adiisa namicha harka isaa dheerata. Namtichi wanti inni godhu feesbuuka qofaa miti. Biyya ati jirtu san keessa ambaasii bakka san jirtuu fi caasaa
humna tikaatii fi mootummaa hatta mootummaa biisanii guutuu imeela itti godhee imeela wajjaasa imeela godhaaf Kanatti anaa deebisee kannaatu jira. kanaaf miidhuu danda'a. Naanee asbaanuu. Mee dhaggeeffadhaa. Qoy. Balaa isaati gaafa san biyya kanaan dhufne 2017 nuti qophii qopheesse. So jawaabni dhufa jennee laal mudhii teenya hidhannee qophoofne ture. Maaliif sodaatee biyya kana dhufuudhaaf? Inni gaafa san yoon harki isaa dheeraa ta'e takka dhaggeeffadhu. Achirraa deebisaniiti qalamni osoo bobbisanii waan isaa garagalchee jibe gaafas. TV dhaan laalle TV guddaa san beektanii mi TV guddaa san. Guddaa sanii. Saniin teenyee laalle. Takka yoon inni Abiyyoo wajji harka wal keessaan qabaanne. Yoon Abiyyoo wajji harka wal keessaan qabaate qofa Jawaar bakka hunda astanaadaduu danda'a. Yoon harka wal keessaan qabaanne wallaahi udaan kiyyoon goomee isaa dhiira kaayiroon jira mee waan haa godhan. Tuji kana ergaa kana. Okay, no. Agadu ummanni inni hidhu jiru warra olii itti jiru warruma gadii kanatu kun jiru. Maaliif nuti namaa miti? No. Amma wayin sini ba. Hindu batin nane akka dubbatun barbaadu ne. No, jira keessa bahe. Lala, waan takka arsatti man. Juwaari jarana warri waan juwaarin barre gana ni bartanii gana da bartan. Inumaa odii isaadhaati. Jaalasitti madaggeeffata bibi. Ombe. Oh, ni fitadha natti ni fitadha. Badhaasa yeroo takka Gabaabsatti badhaasa listen badhaasa jechuun tokko noobsine isin baqattoota dhiisaadhaati. Dheengadda waan liivii gubba jeelaan waan liivii gubba beeji qalbifadhaa. Gisee Jawaar dhaggeeffatan qalbifadhaa malee ustaanitu man dhaggeeffatina haasoo isaa keessa maal fayyadame. Abiyyiin likkeessa galcha meesii dhiiraa jee Irooppaa taa'i biyya faranjii taa'i milkiin ol fichisiise. Abiyyi jala seentuu Abiyyiin likkeessa galchisiisaa jee. Yaa badhaasaa kiyya dhaggeeffadhu. Ilmooteen. Waan duwwan mana olti way waachurra chokai biyya kullee kan itti. Rakkoo amma deemu jirtu tana mee kulle. Badhaasa ta'u. Mee kulle gaafuma tokkitti karaa qaba. Mee fakkeenyaatti amma wanta amma Jawaar godhutti jira rakkoo amma Saudi Arabiyaa keessatti uumamu jirtu tana. Jawaar furuu miti. Odoo irra sheeyxaanii rakkoo sannan fura jee indee gartuu sheeyxaan yoo rakkuma san ka furu ta'e. Nice and good 100% waan sirriiti. Waan dhugaati waan deeggaramuu qabudha ilaa kun. Sheeyxaanii odoo taatee furajee sheeyxaana deeggaruuf dirqama. Sa'aa sanatti sheeyxaana hunda deeggaruun kan Jawaar dhiise. Kanaaf. Jawaar sheeyxaanii nu deeggaram Jawaar dhiise. Kanaaf har'as baha. Nama odoon aboo nyaatan nyaachisiin ajjeesisiin jiru. Badhaasaa mee wayiin simaa qoy. Nama Oromoon gisee wal fiffixxee walaa ajjeefte qofa waa godhaa mi Jawaar maa wal ajjeeftanii fakkeenyaaf akka yaada isatti. Jiran tafta godha iskirta telefoon kan. Duuba maaliif ajjeefne aboo nu dhagaye nama ajjeefne isaa rabsuu hin danda'u hin danda'a wallahi hin danda'a. Akka gaarii dandeessa. Humna rakkoo hayyama sikoree jira. Maaliif ajjeefne waan haa godhu. Afaan isaatiin jeebar yoo laal faayidaa malee nan arrabsinaa dhaaje mootummaan isinii qabalee inumaa yoo hawaar kadda taate anaatu hayyama isinii godhe yaa warra mootummaa wanna jahu yoo ana arrabsitanii haar kattan taate na arrabsaa dhaaje wallaahi laa badhaasa rabbii xiyyatiin kakadha galgala ganamarra isaa hayyama sii godhe dhaga ijoolleen teenya miidhamu jirti wallaahi Jawaar ija takkaan deemu jireettaniimi ija takkaan deemutti hin jiru waqasaman billaahi ija takkaan deemutti hin jiru feetan jaaladhaa feetan jibbaa Wanni inni irra guddiin goddoo jiru jaalala keenya. Wanni taa'e wanta Saudii kana keessa illee akka cita guutee illee namallee wal kannu jiru wal cinku jiru ijoolluma ta'e. Ani akka jetti naa Saudii. Sifini magaa sifini. Bikka tanatti amma Jawaar jetteemi. No Jawaar miti. Ijoolleen teenya yoo as deebine akkuma yeroo achi bakbak jennutti kuulee irraa kaase. Haati faadee mee viidiyoo akka kuuleen qabdu riikardii akka kuuleen qabdu ka haati faadee qabdu kannaa. Hinjirtu marti isaanii miidiyaadhaan odoo lafatti illee waan dalagin silaa waa dalagan yoo yaa afaaniin bakbak jaaniin lolo labsan riikardii jira ragaa jira. Wanni ijoolleen teenya miidhamu jirtu ijoolleen teenya miidiyaadhaan bakbak jette marti isaanii. Baga jedhu.
Son. Aku makai ti kanati. Aku makai ti kanati media bagbag yatani. Ragat tasbih. La jayni hin sodaatu gabbee fira dubbataala du'ara illeen deebu. Sodaatuun harma gurguddaa hudduu gurguddaatuun ni sodaatti haa. Keessaa wal quba qabani asii waati keessaa wal quba qaban. Dubbiin laaqiin keessaa wal quba qaban ummanni niti. Kanya waan gabbee dubbateefi. No. Akaran jena. Keessaa wal quba qaban jaanii jaanumaa kanneen buutii. Isa bakka kana kaisan deemin. No. Isa wajjin sabi. Jalaga tay. Tay deemi jalaga tay. Jala araba kan sonde me aku mana ma neti wa furra. Okay, amat ba Oromia frodo. Tay nana dio sejala. Okay, thank you. Anda ki upashani di birthday dem ha. Obrayan kenya warri amantana shakkamani asgubara gaddebani kutaa fi arabsani kutaa Oromo khabra arabsani len tekko islamira keessatti bani bareedaadha. Amma kun rakkoo xiqqoo agarre malee rakkoo guddaa jira. Rakkoo kana booda hedduu jira. Fakkeenyaaf waa'ee Oromoon wal ajjeesuudha. Kana amma miti gaafa arraba wal yakkamaa gare wanti tanarra fiddee kiraamiinaal nama barbaadamaa yakkamaa harka dhiigaa nama gastii isaarratti namni tumame mana kanarra fiddee ati asirra kaa'uun mataan keetuu gargaaraa yakkamaati. Ati yakkamaa qofaa miti ani taa'u mana kana keessaa si akkanan dubba. No, wallahi, no. Gastii namni namarra tume osoo ilmoon karaa deemtu aboonan qalina ummaati jaafa tokkicha namachirra tume abbaa fedha wajji walitti hin qabnu nuti. An kiraminaala yakkama maxxansan kana hunda isaanii reefullee hanqa aborashiidhaan kullee maaliif gaafii akka gaafatta jettu takkaan mana isaanii gaafii gaafadheen. Obboleessa kiyya dhaggeeffadhu yakkamaan akka sadiitti irratti hirmaate namni akka sadiitti irratti hirmaate dhaggeeffadhu harka qale. Waan takkaan si hubachiisu fadhan gaastee isaadhaan. Kullee reefu gaafumaan gaafadhe Kingi Ahmad illee gaafumaan gaafachuu qeeta. Aboota Oromoodhaa miti. Ati Oromoodhaa miti. Gaazexee isaadha samiidha walii dachii tana keessa akka mismaara gadda waliitiin dhaggeeffadhu ani siin jedhu laalu ati waan Oromoon qabdu qabda. Nama gastii isaarra namni qalame taakka nama gastii nama harka saniin qale warri ilillii kanneef wahuma sun qabu qaba. Maaliif jennaan foon karkarroo haraami maraqni halaali wanni jaamaan jirtu taakka jii. Namoota immoo miira keessa galgalanii baqbaqaa gartee akkas godhi maarree godheetu tanatti dhiisi tana miira keessa galtee maarree deettu. Tana bira kakute immoo namoota gastii sanirratti namni qalame nama gastii sanirratti fuudhee nama qalchiise. Mana keetitti bittoolin naqinsi gaariidha. Karaara kanaan baas deeman. Mana kana qofa doon ta'in mana kana qofa doon taane nama 2,200 jirtan. Yakkamtoota Johaar Maamammat tanse dhaggeeffadhaa viidiyoo tana waraabadhaa yaa jamaa marti keessa nuti kaameraa keessan qopheeffadhaadha. Ibsa isinii dabarsine qaraara isinii dabarsine. Qopheeffanne badhaasa assalaamu alaikum. Nama hedduu shirra godhe maal nagaami? Reefu sheersi godhe reefu sani reefu gidee fandaatu mun jirruun sheersi godhe. Akkasi ayyaa. Kaan kalee sheersi godhe arra galgala si barbaanna hotu. Maal nagaami? Khayri nagamaaf si barbaanna. Okay ayyaa taate. Galgala ni rafaa jeeti ni rafaa amma yoo gizee sa'a 5 booda kas booda jiru. WhatsApp is the way. Anaatu kallattiin itti bilbila boodis hoggaa isa barbaaddan hoggaa na barbaaddanis isatti himaa hoggaa isa barbaaddanis natti himaa qalawin itti godha. Okay amma asumaan wanni itti barbaadnu qaraara dabarsuuf deemna waraabadhaadha viidiyoo tana waraabadhaa dabaadhaati. Qaraarri arra dabru yakkamtoota warra kiriminaala dalage warra gastii isaanii irratti Abu Mairis buusi jenna san keessa harka qaba buusi jenna Abu Mairis. No waa kasa Abu Mairo Johaar taate Johaar arrabse malee gastii isaarra ni jira Abu Mairo jira namee gastii isaarra nama olbaasee takkaammoo nama tum deeggaree jira. Guyyaa tokko qofa obsaa ajjeesaa jee guyyaa tokko qofa obsaa Yusuf ajjeesaa jee wallaahi sanan isaamaa godheetiif hin jira akkasi malee inni gastii isaarra naman tumsiifne naman qalle naman qalchiifne. Wallahi wabillahi an Kingi Ahmad eega ol seenee booda eega sabriin akkas jettee booda arkan Kingi Ahmad ajaa'iba waan isin taati. Ammarraa kasa jara keenya kabajamtootaa fi jaalatamtoota tiktokoroota Oromoo warroon tiktok qabatan warreen mana banatanii feemas taatanis yakkamtoota Johaar Mahammad poosti godhe hanqa isaan qulqullaawanitti maaliif abbaa fadhe muftaan hanqa isaan yakka isaanii kanarraa namni kun bilisa wanni na bira gee ragaa qabatamaa irraa hin dhabe jedhuutti
قصتي تيسرر ولا نقنا وجنا سوينا يو إساني ها سوار كتن جيفتي اللي تنكننا نيسن دي قرينا مرمتة تنرر خاتت إرد يبني سنتم وروني جوار محمد يكا خيستي لكاوي بوستي قولي وجنا سوينا قصتي تيسررتنا هنا فيرنا جيفتي اللي تنكننا يكم توت جرقون مسكينة والرميد مسكينة والرهريبة مسكينة والدلقة عدي سارة فاتة ده جيجامة تبادل سيني سارة مسكينة دي مسقط بروفيسور روبس بروفيسور مسن مسكينة دي مسقط أما اللي تنالل وروني يكا خنا خيسا نجران جان تيو جيرات جوار محمد وانا كان وفا وانا كسي وفا مردا كان ini چودون تاني فيديو في رقاق أبتما كبانان فدا إرقاف يو إنمو وانسن خانا سني والبين جير رقاق أبتاته نوسو تدبتاجو هنكا أماتي رقاق أبتما رد أبدني جرتان وروني ما تنسخوني ورر رقاق أبتما كبو ورروتني في أمال لي رقاق تبربادو جرو خمتا فقان خيدا ورر رقاق لي ننجر جرتو كتو كوكا تبربادو جرو تنافو وان كان فردا شير ولي قدا قصي رتي هنر ماچسنا وجين ناسينا مرمته جرتي نمك ما في دبل ما جرا مرمته او تشابت دي تشابت أيه اتبلف أيه بريدة دا لالي درا لالي أما أحمد أتو أورومو كيكان ترهي جي وانت كاسيتي ما جوهر أبيي مرو داوود إبسا الربسوني سلالي كيكوني سلالي خطا أمني كن كيسا دالتني بونا مو حرامي أكاسي كوبا كبار نما دوم فادا أكافيت كيكي أكافيت واني قد سامبيرو غاقود أكتاكا سنفا بودي فما جيلي أبسا باي أنما نين كبجا باي بابا خيجا باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غلطوا أمي أبسا نادبرسو كيتيفي وأنا أجايب كيسا مسكي غرو هاسا كيسا نرى واكانو بدتي مسكينة سني غراس نياتي مسكينة سن غراس نياتي يوكا هاد مسكينة ممان هاد مسكينة سن غراس نياتي سونتاني صدا جوار نتي فكاتا جرا وصو جوار سنتورا مالي فكاسين جنة وصو جوار كاسين يادا فتن وصو جوار كباسا كان باسين تورا مالي فيسين أمسكو نموتا يكمو كان بقاتنا جيبا سان أفرا فقيسا لال أكرب بيتس نوتي كان بيانو نما وانجلنيا نما ميدو يو واغدو دبده جيب بسان نجرا دوغا غرو هر جوهر obboleessoo nami gartee yakkamaan tarkaafii irra fudhatamuu qabaa jedhee gabaasa baasee jennaaniini har'a kanaan dhuftan malee kaleessa haala kanaan hin turre sin kaleessa eessa turtan kana gaaffii natteen waan ajaa'iba keessa dhugaa amma sin seera sodaattan malee miskiinaafillee garaa sin nyaatee miti haadhi miskiinaa bu'aa jirtullee garaa sin nyaatee miti waan ajaa'iba keessa waan isin irraa hubadhe tokko kana kanaafuu this also a group of mafia yaad makara gagashunu samundu guzzachu no baoromia da abdatu dabada namni hadisa kana da hadisa abdatu ali wallo ya kama miti waan fadhi dibatu dan dia dapat dume ali wallo da isa nama kalula garre no obboleessa yaada sa'aatii laa rakkoon qabu yoo DMC kiyyalleen dogongorate rakkoon qabu sirreeffama dheelleen afaan bahuu qaba mirga sa'aati rakkoon miti garuu juara manu sodaate juara rakkannu kijamu juara nama beeka oromoo tokko juara seera beeyne seera addunyaatti waliin kun namni kun irra guddaan isaa seera addunyaatti hin beeyne akkaataa namni kun seeraaf itti dhiyaatu hin beeyne afaan qabatee namni ta'a malee namni namummaa qabu hundinuu kan oggaa abbaan isaa qalamu obboleettii isaa qalam dubartii gudeessa kan jeelaa fi manjiru hoosam nama sammuu nagan qabne yoo ta'e baha oromiyaa na obsi beekista ka dhiifama wajjin jarana maal dubbatame arra joorso tuji singam ali nan qabita tokko cinaan dubbatina kabaja seera mana itti fufaale waan fadhi haasoo danda'a ambar kan hin jechaa jiru maaliif yaada keessatti halluu danda'u namni yaada daddaa buqqisuu danda'a hanqa yaada waa waliin buusu ta'initti hanqa yaada waan negatiivaan ta'initti ibsu danda'a namni immoo yaada akka tokkotti kan akka garagara kanna kanaafuu carraa nama kanna akkas laali ani kan hin jechaa jiru seera maa kabajdanii yookaan
yaada Muhammad maa fudhatanii yaada Muhammad yaada Juwaar Muhammad yaada bareedaa yaada fudhatamaadhallee yaada nuuf ta'ullee warra gartee sodaa rabbiin qabnellee akkanatti hurgufamaa jira jechuudha. Inni yakkan dalagnarree warra yakkamaa sodaa akkana hurgufamaa jira jechuudha. Wanni sanirraa mul'achaa jiru kana waan bareeda waan hedduu nu boosu nuti immoo har'a sodaa seeraa osoo hin taane sodaa rabbiitiifi agartee imimmaan harmee bu'achuutiif jechaadha durumarraa deeggaraan turre wanni sun hubachaa turtan wanni sun hubachuu qabdan kana jechuudha durumarraa nuti deeggaraan turrellee hin deeggarrullee sinii galee sodaa ilma namaa dura sodaa rabbiitti dursuu qaba jiran durumarraa jara kana balaaleffachuu qabdan bakkuma fedhette gastii keessanis ta'e gastii isaaniittis ta'e bakka fedhetti abbaa fedhe maan taane ana ali walloo yoo ta'e jechuudha. Ilmaan Oromootiin miisin ilmi Oromoo tokko irratti tarkaaffii yeroo fudhatu nama san balaaleffachuu qabdan jechuudha akka qaama sadaffaa akka qaama bilisaa tokkootti. Sinii galammi obboleeyyan keessan hin mitiisan obboleeyyan keessan gara galanii egaa ofii isaaniitti harka mirgaatiin harka bitaa ofirraa walirraa muran dura dhaabbattanii yoo dandeessan nagaa buusuu yoo hin danda'amne immoo bilisa taatanii keessaa ba'u jechuudha. Har'a immoo yookaan qaraarri tokko bahee yookaan seerri tokko bahee jettanii waxi jechuun kuni isin Oromummaaf quuqamtanii odoo hin taane sodaa mataa keessaniitiif jechuudha. Kanan arge waan hin arge tokko dubbachuun ammoo wanni nu hubanna deebisu hin jiru dhugaa jirtu. Baaffee tana jaalatta baaffee tana jibbita no problem. Ani akka Ali Wallootti yaada Juwaar Muhammad qabee dhufe yookaan yaada mootummaan gebbee yookaan safaaraan gebbaase tokko osoo hin taane quuqama lammii kiyyaatiif quuqama saba kiyyaatiif quuqama imimmaan harmeetiif jechaan namoota san balaaleffadhee miskiina haga dandeettii kiyyaatti sagalee ta'eefi maalloo balloo nagaa nu wayya nagaa nu labsaa nagaa nu buusaa jechaa ture obboleesso. Eegalammi abbaan ofin arguu dhagaan olin marguu jedhan garuu ani ofin argu garuu inni nabii kun nabii kaachuu barbaadeeti hagasumaa galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee carraa naa kenname amma. Mee gutakka naafaanii fuudhee ali gutakka. Gutakka naafaanii fuudhee tuli mee turi badhaasa. Hin bu'uuf hin deema. Professor. Aye taata jira. Ani dalagaa jiran baale. Ati way Abdallah barna fani fuudhee habita duudhaa baddu qa qaraara waan amma aliin jee kanaas wali qabee ali namni keenya heeraa fi seeran beeku maqaan kiyya laal guurii ka gaarii aliin na beekuudha malaa na beekuu dhabuudha malaa heeraa fi seera wallaalchuun ani dirree baaseetiin qoma dhiibee dubbachaadhaa jira guurii gurraa biroodhaa na dhaggeeffadha akka jaani Joohar maqaa keenya dogongoratti nu buusee maqaa keenya achirra nu buusee jaanii Joohar biyya heeraa fi seerri jiru jira Joohar khasastee irraa harkachuu dandeessa. Hoggusa diifaarra deebuu kaameraa walawwaladha. Joohar khasastee miira kiyya na tuqee jettee karaa abukaattoo keetiitiin karaa looyara keetiitiin yookaan karaa xabaqaa keetiitiin ba afaan isinii galuu hundaan amma duruu Ameerikaan sila afaan Chaayinaatii fi Jaapaanii fi hundaan niin jaa hoggaan xiqqishoo afaan kaadheen akkasitti haasa'uu danda'a malee amma haasa'uu hin danda'u. Joohar yoo dogongoratti ka maqaa kee poostisi godhu taate mana murtiidhaa dhaabdee gaafatta. Huuma inasuu jettee ni mire eenyu gadii jette. Hayyeesiif kan hin abumaa ture. Inni lammeeysaadhaa maqaan kee achirratti hoggaa gabbu'e sagaliif ijaasi wal fakkaatee hin batachin taammoo kamichannak as qaddimoo mantankaa waan jaan takkaatuutu jira. Dhukkubsatanii yoo waachuurra duraan dhukkubarraa ifee guudhaa waan jaaniititu jira. Haaya inni lammeeysaadhaa inni sadeeysaadhaa nama qaluu wajjiin gastiirra taa'uun haraami. Yakkamaadhaa wajjiin gastiirra taa'uun gastii takka keessa taa'uun feetu Arsii ta'ii, feetu Harargee ta'ii, feetu Walloo ta'ii, feetu Jimma ta'ii. Silattuu kutaan rabbiin abaare, kutaan gartee rabbiin abaarsi rabbii irra jiru warri ilmaan namaatis karaa kanarra miidhu kutaa afuri. Harargee Walloo Arsii Jimma dallaallinis karaa kanarrattis ilmaan namaa miidhu. Kutaa rabbiin nyaaratti bute. Kanaafuu ati kagastii irra deemtee achirra teeysee laal arrabsoon afaanii humaatii miti. Arrabs abbaa beete arrabs mee maa'uu namaan arrabsu naffida arrabseetiin isin garsiisa daazammaara. Hanqa gastii namaarra teeysee qaliyettee yaaboo haati tiyyaa namalee hin qabdu yaaboo haati tiyyaa namalee hin qabdu yaaboo bishaanuma na obaasiitii na qali nama juu akkasi qalte san
ati ilma zinaadhaa ati ilma haraami si wajjumaanuu taa'uunuu gastii ati ol amma mana bakaa boo badhaasaa mana kan wanni nurraa itti afuufi bakaa waan akka bakaa kaatti afuufi waan jarmii ajjeesu waan vaayirasa ajjeesu nurraa itti afuufi maaliif jennaan ati si wajjiin ati buttuudha ati namaa miti si wajjiin hin ta'e kutaa feeterraa kooti Ali osoo gartee Joohar alamma deebisaa tana siifin dubbachuudhaaf deema osoo Joohar Maammatiin dubbatiin duraas Joohar illee qirqinneeti maqaasaa mee shingoonee kunoo feesal daamotaa kunfaarra gaadhaa wanni keessattis maal jettaniin tooppika keenya kaa wannidhaa kanarrattis tetteenyeetuma aboo dallaalli nama fixe dallaala kana keessaa gandummaan dhufte yaa Joohar Maamma waan kanarraa dubbadhu rabbii jaadha ummata kana nurraa dhaaba joollee muka hudduu wal keeysu osoo jaaniiti muka hudduu wal kaa'urraa hadiida hudduu wal kaa'uun dhufte hadiida hudduu wal kaa'urraa shaayii hudduu keessa wal dhaabbachuun dhufte laayitaratti dhawatanii achirraa hidha kaa hudduu keessa wal oowwisuun dhufte osoo jaanii jiraa wal awwaaluun dhufte osoo jaaniiti ableen takka hoggaa doomte takka dhakaadha qaratanii qiiqiiqiiqii godhanii mormanii jechuudha gaafa duraarraa dubbachuu turre ragaan feesbuuka kiyyaa dhaqaa laalaa haaya ta'arrab soodaan ta'arrab soodaati naafi usmee waliin alaabaa takka jala jirra biyya takka keessa jirra wallollaan ni narrabsaan harkatu na himata beekadhaa gaadamiina kiyyaajii waliin nambuusinaa namoonni dhaabin isiniin jaati fakkeenyaan isiniin jechuu jira ammoo Joohar warra cabsaa fi duraan cabacabuu ture harrammoo qulqulluu of godhee laal nami hattuu sarruquti amniin fita daali nami hattuu dhoksee na biratti innilleen hattu sigala harra namooti ilaali harra namoota nama ajjeesan yookaan namoota gastii isaanii irratti nama tumsiisan nama cafaqsiisan san osoo hin taane namoota deeggaraa ture aboo cafaqa ummata tana cafaqa akkana godha namoota jechaa ture sagalee inni jira ni dhageenya beek badhaasa namicha keessatti yaa filaaluu qaba atillee no filaaluu qabda obsa dhageeffadhu sawaasa keessa wayin jira yaa rabbi na baasi jechuu qabda atillee mata makan keeti inni biyya kun biyya gadi of biyya kun keessatti of laalu keessatti of ilaala Ale laal waan takka taniin sitti himu amma namoonni keenya akkuma ati jettee nama hedduudhaan dhufee koo geessa seera keessaan hangaaf tokko nama arrabseeti wayin itti gaafatama yennaan ammallee ol ba'ee arrabsiin jeen ammoo arraba safuu cabsuun arrabsiniitii gartee nama firraa arrabsuu nama si dhufee si arrabse firraa arrabsita yakki badaan ammoo qali maarree godhi achi geessi gamadatti as deebisi muka huddudhai maarree godhi jechuun kun safuudhaa dhoorkaadhaa namoonni sun namoota namummaa keessaa. Uummata kan jedhu ani sinumatu haasaa oola saamreef carraan kennitanii aboo manni maatii badhaasa dura biyyiin dubbadha yaake akkasiiti hayyee taraa biyya dubbata hayyee anaa obsa qaba dubbadhu anaa obsa qaba aboo maayikii qabadha yaake kaniin taraa si kanneen maayii qabadhu naan jetta saamrii yeroo haasoftu jechuudha laal galatoomiin jettu Taratiyaan si dabarse. Yeroo saamriin dubbattu namni tokko maayikii si dabarse galatoomiin si dabarse taratiyaan si dabarse. Tokko eegala ama. Badhaasoo intala akkanaa tana maal dhaaddannaan ishiidha nam tokko banatti jechuun afaan maal jiyyo. Taratiyaan si dabarse galatoomiin obbali. Tarantiya. Warra kana warra dubbadhaan. Amma laasin diriin namuutuu banadhaa bakka takkaadhaa sodaa banadhaa ka cufattanillee banadhaa. Buutii maalirraa? Yeroo khayraat. Reedii uummataatii mi bakka? Gocon. Kafalaa seenaa haasawaa kana booda. Maallaa kafaltanii seentanii haasawatan. Giiftii kafaltanii. Soo biraa haasawatan ol seentanii kafalaa haasawaa hanqa feetee haasawati. Carraa siifin kan kafalii haasawi. Silaa akkana si godhee yoo isirtan silaa kafalii isin jee. Hotu jaa hotu hanqa feetee haasawaa hotu ol seene. Isinin deebisaati jarana takka haasawaa bilis. Kafalteen jirta oddoo sittin ol seene deebii haasawi. Badhaasa assalamu alaikum. David tipo oddoo sittin ol seene. Awoo ati nama gartee waan kana keessa tureef waan kana yaada
bilchaata kennuu danda'u nu godhi malee gaatu. Jaluma teenya dhageeffachuu jira beete. Okay, professor, professor, me